yeroo baadiyyaa faffagoo deemtu rakkinni konkolaataa rakkinni geejjibaa jira. Rakkina sana Jirade ansite jajle namta laki kambira simale sifta na wayama kole nangodin nama kamale jirade. Akkuma amma beeknu baadiyyaa baay'eedha gara caalu baadiyyaadha kan itti tajaajiltu. Yeroo baadiyyaa faffagoo deemtu rakkinni konkolaataa rakkinni geejjibaa jira. Rakkina sana addamitti baadha. Rakkina geejjibaa faasooni anaaf hin beeku haasa'ee fituu hin danda'u. Maaliifi ani ijoollummaa maqootii kaasee yeroo man tajaajila jalqabee kaasee karaa guyyaa lama nama deemsisu karaa sa'aatii 8-9 boorsaa baadhadhee deemee tajaajilee konkolaataan waa'ee konkolaataa isa jedhamu eeguma gara magaalaa dhufee arge malee nuun miillaan deemnaa kan keedhaan deemaa turre fardaan deemaa turre gara caalu rakkina isaa lakkaa'ee fituu hin danda'u. Garuu guyyaa tokko tajaajila baadiyyaa dhaqee waan na mudate tokko bara koo keessatti hin irraanfadhu. Maayinni tajaajila dhaqeen iddoo tokko tajaajillee hojjetaa wangeelaa tokko wajjin gara iddoo tokko dhaqne achi immoo sabiyyaa nu eegaa jiru. Lafa deemnee gadi dhannee fi nan dadhabe guyyaa tajaajilaan oolee egaa meeshaan hin jiru maal hin jiru sagalee duwwaadhaan tajaajilta yeroo sana galgala bokkaa dura rooba ture dhoqqee keessa deemnee dhannee achumaan sa'aatii 2 ol ta'a yeroo sana halkan keessaa ummati taa'ee nu eegaa ummata sana tajaajillee lafa bullutti nu geessan. Innaa lafa bullutti gaafa nu geessanii halkan sana utuu mana sana keessa utuu junuunfa utuu akkasitti mugaatiin na qabu nyaatas nyaaddeen waan nu kennanis dhugeetanii fidanii waan irra ciifamu achuma nu kaanii lafuma taa'olli sana nu kaanii innaa achuma irra ciifne. Halkan yeroo ciifnu rafnee gaafa jennu an dadhabeera waan hin ta'eef bututeera waan hin ta'eef nan rafe. Inni hojjetaa wangeelaa sun nama cimaadha. Yeroo inni takka jedhee dammassu yeroo akka sirriba keessaa ka'u kai gergoon nu fixee naan jedhe. Gaafan akkas ka'eedu fuula koo kanarra waa yaa. Yeroon akkas godhee akkas fuula koorraa xaragu harka koo kana na guute gergo. Aboottee koo kana guutummaa na guute. Bara koo keessatti kana irraanfadhu. Jirade ansite jajle namta laki kambira simale sifta na wayama kole nangodin nama kamale jirade. Inni lammaffaan guyyaa lama tajaajileeni nyaata waan nyaannu dhabne. Nyaata waan nyaannu dhabne dhumarratti hojjetaa wangeelaa inni tokko na biraa dhukkubsatee gidduutti galee gaafa laaqanaa ani laaqanatti sagantaa finnee gaafa hin galle innu nyaatiin jiru jedhanii agadaa cabsanii nuu kennanii. Agadaa nyaaddeeni karaa sa'aatii 4 walakkaa ta'uu lafa deemee manatti galee bara koo keessatti kanan irraanfadhu. Jirade ansite jajle namta laki kambira simale sifta na wayama kole nangodin nama kamale.